Dabeefti yoo dhiisini haqatee raaqatee san gaafadhaa rabbillee garuu nama saaxiluu yookiin immoo nama lubbuun gaafa namni dubbachuu hin dandeenye tokko akkas godhuun baruufu barumsa nu goote ati barumsa aalamaa goote nu ummiti bani aadam sirraa barumsa fudhatteerti wallahi laazim haqqii nama ofirraa eegaa argitanii kun namni akkana namni gaafate duute illee sirra dhaabatee sin masakkara waan ta'eef haga dandeettaniin haqqii nama ofirraa eegaa namni haasida waan ta'eef namni baay'ee haasida irraa booda wallahi laazim ani gama kiyyaa hagam mana rifuun tante isaa du'eerra si'uu akkasitti postotti na rifachiise na keessaan baddu yoomillee hedduu rifadheera gama kiyyaa haqatee san namni yeroo lubbuun jiru soqattanii dadhabdansa si dhoggate isaa namni sun akiraa deemeeni mee wallahi hin jettu ka والله ليش يا رب اشترك في الصلاة maal godhan jetteeti lubbuuti yoonummaan dubbatan takka hin jirtu yaani baqa barumsa walirraa godhadhaa nama tokko yoo lubbuun jiru gaafattanii yoo dhabdan gaafa namni sun de'e immoo fira isaa gaafadhaa dhaqaati dhuguman dhiifneefimi nama sanii du'a nama sanii dhageetteemi obboleessa dhaqii gaafadhu obboleettii dhaqii gaafadhu hiriyyaa isaa dhaqii gaafadhu nama satti dhihaatu dhaqii gaafadhu obboleettii ariifati naame miidiyaa adhasi ariifattee irra postotte kana innillee qaba biraa deemi malee seegaltee kasi wallahi amma dubbiin baay'atte farratti fe'anii warri kaansileeshinii qabdan dalagaa barbaaddan karaa keessaa na dubbisaa warri kaansileeshinii immoo fudhattanii baatanii mana madaamii qayyarachuu barbaaddanii na akkasii si as qayyamillee dhiifamaa awwama jiraa dubbadhee na uffolchaa anana sodaachistaniirtanii jugama kiyya sodaadheera nama miidiyaa makanaa jechuun yoo warra postote malee liiviyyuu dhiise anam hedduu takkaan sodaataa dhufaara baqa haaluma jireenyaa kana haaluma namaa kanayyuu sodaataa dhufaara baqa barumsa fudhataa jecha namni namarraa barumsa fudhataa mire bara duraa amma yoo kabeettan ta'e dardaruma akka mucaa kana mu'aaz kan jedhan tokko beektanii ka makiinaan karamarratti ajjeese tokko dardaruma akka mucaa kanaatti du'e mucuma daa'ima takka qaba sunillee akkuma kanaa jechuudha kunillee akkanuma gadi bayar mite nama kanarraa barumsa yoon fudhanne faayidaan keenya maalime yoo sodaataan dhufnee kana laalle gaduma baane hafaarra waan ta'eef jechuudha gabbaane ol deebaan jirru dhibee namaa arga osoo hin argin du'a namaa argitaa jechuudha akkasi wallahi namni ka yeroo ammaa irra guddaa ka dhibame yaaluu irra ka du'e awwaaluuf waliyyaa namni irra baay'ee akkasi rabbi waan jabaate keeriyaa godhu jarana wallahi rabbi isin araaramu isin dhiisu waan jabaate kulli miidiyaa qabdaniif qofa jechuudha miidiyaa fayyadamtaniif qofa namni feemesuu ta'e feemesummaa argachuuf qofa feemesummaan bar waan takkatti feemesuu yaaddata wallahi feemesin tuktukii fi feesbuukii irratti illee yaani isinitti haafu feemesi mata'uun sunuu isinitti haafu homaa isin xaqqabu ati feemesuu fettee rakkoo dhagaamu kan buutu sun sitti hafuuyyu beekamtii argachuu yoo rabbi bira beekamtii argatte malee nama bira beekamtii haga feete argadhu warra beekamtii argate mee kamtu eessa jiran mee bakkuma isin jirtan kana jiran sa warri fooloo miliyoona qabu warri fooloo miliyoona 2 qabu eessa dhaqaniiran mee jannata addunyaa argata isiniif fakkaate wallahi jannata addunyaa hin arganne inuma feemesuu nus hin barbaachisu
hin marataa yoof beekamtii argatte kunillee si'ii tana beekamtii makii kanaan akka waan beekamtii miidiyaa irra argatte kana beekamtii sammuu argatte si anamni beekamtii sammuu si galee beekamtii adda akka waan beekamtii guddoo rabbiin bira argatte akkasii tansa no beekamtii argachuuf hin rakkatina kalli walli isin beekaniif isin beekuu dhabanii homaa isiniin godhan beekamtii argachuun hedduu si jibbisiisa dhugumatti si jibbisiisa wallahi amma fakkeenyaaf aanummaan tunuu jechuudha namni hedduu na beeka namni ani isaan hin beekne jechuudha nama ani isaan hin beekne ana na beekan garuu hedduu na jibbisiisa nama yoo gadi bahuu yoo nama bareeddu akkam nagaa anuu isaan hin beeku bareednu akka taanuu isaan hin beeku bakka wayii dhadheetiin bareeddu jedhee namni si dubbisu nama kana eenyu sila eessa beeka hin beektu si jibbisiisa maalidha osoo na beeku baatanii hanga jettu takkatti si galee kanaafuu beekamtiif rakkattanii fiddanii suuraa namaa tana laxxafuu fiddanii waan namni hin qabne namarra kaa'uu koomentii argana komentiin isin nama barreessitanii deemtan kun beektaa hoo viidiyoon sun hin ka'ini hanga viidiyoon sun taa'utti komentiin keessoo himataa hanga namni sun du'ee qarbii galutti illee komentii asichi barreessite sun yoo wayi tuktukin sun hin gubatini yoo feesbuukin sun hin gubatini komentii ati gaafsan kennite hoggaa 200 achuma ta'a si galeemi rabbi achuma siillee barreessee achi si kaa'eera akkuma achi barreeffatte kaa'atte san akkuma achi jala dhadhe komentii waan barbaadde jettee barreessitee deemte san siillee rabbi achi barreesseera jechuudha kanaafuu beekamtiif hin rakkatinaa beekamtiif hin jarjarinaa isinin jedha amma mucaa armii ta'e kana rabbi isaa araaramu daqiiqama sana du'ee nutti himanii osoo karaa kanaa asii achi hin gahin footoo isaa du'e jedhanii poostota meeqa argine osoo nu'u bu'aaf achi hin gahin bar ammuma du'eedhanii ammuma manaa baane bakkuma san osoo hin gahin suuraa isaa tuktuki guutte namni yeroo ammaa du'atee illee naasuu dhiiseera si postootuuf fiiga yoo ati duutee reeffa kee lafa ol qabuu dhiisee suuraa si kaasee postootuuf fiiga namni walla ani amma bakka du'e kana osoo akkana irkadhee du'e ana du'e tana dhiisanii ana footoo kaasanii postootan sini galtee walla barre akkas ta'e naamana dubbiin akkas taate bara kana beekamtii argadhinna fooloon kiyya ol ka'in namni ittiin si haa beekuufi bas akkas taate dubbiin